Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo karaa baankii Awwaashiniin qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin guyyaa tokko baankii Awwaash qabadhee guyyaa tokko baankii daldala Itoophiyaa Dashan baankii akkasitti baankii ol qaqqajaradheen dhufa. Karaa Itoophiyaa maarkeetiin garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufa jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo hin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf maatii taatan immoo sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan ganumaatti caqasaa yookaan dhageeffadhaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aa biyyoonni kan dabalanis hin jiru kan akkuma kaleetti jiranis hin jiru jechuudha. Irra caalin dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa maarkeetiin guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Birrii tokko saantiba 50, saantiba 10, saantiba 5, saantiba 3 baqa salphaa miti jechuudha. Saantiba tokko jechuun iyyuu saantiba uummatatti dabalamee gara birrii ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa maarkeetiin dabalee jira jechuudha. Baay'ee soo ta'uu baate guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Garuu biyyoonni qannas hin jiru jechuudha. Akkuma kaleetti warroota jirantu jiran malee hin qannasne jechuudha. Karaa Itoophiyaa maarkeetiin ol ka'ee jechuudha. Guyyaa har'aa xinnoo jechuudha. Akka torbee darbee miti jechuudha. Torbee darbee baay'ee tokko gadi bu'ee amma immoo ol ka'aa jira jechuudha. Amma guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkasumas immoo biyyoo karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe biyyoota 6 karaa baankii Awwaashinii jechuudha. Akkuma jedhe baankii Awwaashin immoo guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Xiqquma malee Itoophiyaa maarkeetii wal qixxaachuu ga'ee jechuudha. Baankii Awwaashin guyyaa har'aa baankii Awwaash baay'ee dabalee jechuudha. Dabalee jira. Baankota hundayyuu caalee jira jechuudha. Baankiin Awwaash baankii daldala Itoophiyaa Dashan baankii irree intarnaashinaal Oromiyaa baankii illee caalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jechuudha. Guyyaa har'aa baankii Awwaash dabalee jira jechuudha. Itoophiyaa maarkeetii wal qixxaachuu ga'eera baankii Awwaash guyyaa har'aa jechuudha. Hamma gabaabumatti kanan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koronnaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Awwaashin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaara, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ammarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 12 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awwaashin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 95 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jechuudha. Itoophiyaa maarkeetti bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 95 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awwaashin birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 38 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 95 kan itti aanu Hoomar Rihaalli tokko karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi birrii 20 fi saantiba 99 Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 13 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awwaashin birrii 42 fi saantiba 64 jechuudha. Dhugaa birrii 100 ol caalaa jechuudha. Baankii Awwaashii fi Itoophiyaa maarkeetii jechuudha. Guyyaa har'aa baankiin Awwaash baay'ee dabalee jira jechuudha. Fakkeenya birriin Duubaay karaa baankii fi baankii Awwaashii fi Itoophiyaa maarkeetii birrii 2 ol caalaa jechuudha. Salphumatti birrii 2 ol caalaa jechuudha.
itoo bilaak maarkeetii bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Karaa Awaash baankii baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaali tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 12 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaali karaa baankii Awaashiin birrii 41 fi saantiba 75 jechuudha. Kunillee birriidhuma lamaa jechuudha. Birrii Saawudiillee itoo bilaak maarkeetii baankii Awaash jechuudha. Birriidhuma lamaan caalaa jechuudha. Waluma bira ga'ee jira jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetii fi baankii Awaash wal qixxaachuu ga'ee jechuudha. Xiqqoomaa tafee jechuudha. Baankii Awaash dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 29 fi saantiba 25. Kan itti aanu Baareen Dinaarri karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiba 30. Joordaan Dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 39. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 58. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiba 46. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingiin tokko karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 87. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 16. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 62 fi saantiba 31. Swiss Biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 15. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 82. Turkii Liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 95. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 34. Yemen Riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el Shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 70. Hindiyaa Ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85. Kan itti aanu Paakistaan Ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankota keessaa akkuma jedhe baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe immoo baankii Awaash guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Itoo bilaak maarkeetillee akkasuma guyyaa har'aa xiqqoo dabalee jira jechuudha. Akkuma jedhe daddabalanii jiru. Kan biyyoonni hin daballe immoo akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Isaan biyyoota muraasa jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Limneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundoota keessaa paawundiin Beeruut yookaan Limneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen birrii Itoophiyaa tokko hin ga'u jechuudha. Akkasuma birrii Paakistaanillee tokkichisaa birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan Limneen illee akkasitti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isinillee birrii biyya sanii paawundii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anuu doolaarii 3 maqaa dhee malee doolaariin baay'eetu jira. Anuus maqaa doolaarota biyya 3 maqaa dhee malee baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Garuu kana keessa kan fudhattanii jechaadha. Ameerikaa doolaariidha malee kan biraa miti jechuudha. Kana malee Ameerikaa doolaarii ta'a malee doolaaronni baay'ee jira akkuma jedhe
doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana madabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 62 fi saantiima 12 irra eeggattu yookaan sassaabattu jechaadha guyyaa har'aa. Karaa Itoo Bilaak Maarkettiin jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana madabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 38 fi saantiima 95 jechuudha. Kanaan irra eeggattu kana sassaabattu malee akkuma jedhe birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan galutti deebinutti nagaa ta'a.